Obboleessi waraanaa babal'achuun dubbii siyaasaa jabaatee yeroo jirutti mariin dippiloomaasii madaallii keessaa ba'uu akka jiru himameera. Wallabdeen Iraanii fi Ameerikaa gidduu jiru sadarkaa hamaa balaafamaa ta'etti ol ka'e. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Qaasim Garbaadaadii mana maree mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti haasawaa taasisaniin ergaa kallattii Waashingtaniif dabarsaniiru. Qoqqobbii fi doorsisni waggoota kurnaniif ture fashalaa'eera waan ta'eef gara wal kabajuu fi dippiloomaasii dhugaatti ce'uuf yeroon isaa amma ta'uu hubachiisaniiru. Diinonni Iraan waraana jalqabuu danda'u kan jedhan ministirichi garuu dhuma isaa murteessuu hin danda'an jechuun akeekkachiisaniiru. Iraan weerara osoo hin barbaadin shira waraanaa yookiin siyaasaa kamiyyuu jabeessitee akka ofirraa ittistu cimsanii dubbataniiru. Bu'aa waraanaa biyyoota lama qofarratti akka hin daangeffamne ta'uu dabaluun naannoo guutuu akka liqimsus hubachiisaniiru. Dubbiin isaanii kun kan dhaga'ame yeroo waraanni Ameerikaa guutuu Eeshiyaa dhiyaatti haala kana dura mul'atee hin beekne walitti qabamaa jirutti. Doonaald Tiraamp irra deddeebiin yoo teeraa waliigaltee Niikolaraa haala Ameerikaan barbaaddu fudhachuu didde tarkaanfii waraanaa akka fudhatu doorsisuu itti fufeera. Gareewwan haleellaa xiyyaara fe'umsaa gurguddoo kanneen akka USS Gerald R. Ford fi USS Abraham Lincoln dabalatee dooniiwwan waraanaa fi xiyyaarota waraanaa hedduu armaadaa jedhee waamu gara bishaan naannoo Iraanitti bobbaaseera. Ta'us Waashingten meeshaa waraanaa ijaaruu itti fuftullee qondaalonni Iraan meeshaa waraanaa Ameerikaaf sodaa tokkollee akka hin qabne irra deddeebiin himu. Waraanni to'achuun hin danda'amne ka'uuf akka jirus akeekkachiisu. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Majiid Raavanjii NPR Ameerikaa waliin haasawaa taasisaniin haleellaan Ameerikaa kamiyyuu qumaara hamaadha jechuun ibsaniiru. Namni tokko rukuttaa tokko qofaan akkamitti waraana xumuruu danda'a jedhee gaafachuun akka murtii keenyatti kuni qumaara dhugaati jechuun ibse. Ministirichi erga waraanni jalqabee booda walitti bu'iinsi to'atamuu akka hin dandeenye akeekkachiisuun naannichi guutuun abiddaan gubachuu akka danda'uu fi yaada haleellaan daangeffamee hafuu danda'a jedhu kamiyyuu kuffiseera. Harka duubaan biyyoonni lamaanuu marii alkallattii marsaa biraa Jenevaatti beellamameef qophaa'aa kan jiran yoo ta'u, dippiloomaasiin garuu gaaddidduu waraanaa jalatti mul'ata. Waashingten waliigaltee Niikolaraa bara 2015 bara turtii aangoo Tiraamp jalqabaa gatame bakka buusuuf yoo gaafattu, Teheraan sagantaan Niikolaraa ishee kan siivilii ta'uu irra deddeebitee yoo ibsitu, haleellaan daangeffamellee deebii murteessaa fi tarii naannoo guututti abidda akka kakaasu akeekkachiiste. Gama biraan madaallii ifaa kan saaxilan qondaalonni basaasaa Israa'el Ameerikaan haleellaa cimaa Iraan irratti banuuf guyyoota 4 haga 5 yookiin torban tokko qofti waraana hamaa ta'eef akka hafe tilmaamaniiru. Ameerikaan naannichatti xiyyaara fe'umsaa 2 qabaattullee Iraan mo'achuuf gatii guddaa baasuu akka dandeessus saaxilaniiru. Kunis Ameerikaaf miidhaa waraanaa fi kufaatii siyaasaa fiduu akka danda'u sodaa qaban ibsaniiru. Akeekkachiisni kun rakkoo tarsiimoo kan hubachiisu yoo ta'u, dubbii waraanaa xumuramuu caalaa jalqabuu salphaa ta'uu agarsiisa. Gama kaaniin Hizboollaan nuti duubatti hin deebinu jedheera. Wallabdeen naannoo hammaataa dhufuuf sochiin diddaa Libaanos Teheraan waliin hiriiruuf qophii ta'uu agarsiiseera. Barreessaa olaanaan Hizboollaa Sheek Na'iim Qaasim diddaan Libaanos injifannoo yookiin wareegamaaf qophaa'ee akka dhaabbatu labsaniiru. Waggaa sirna awwaalcha hooggantoota duraanii yeroo kabajanitti guyyaan tarkaanfii gaafa ga'u Hizboollaan duubatti hin deebi'u jechuun cimsanii dubbataniiru. Ibsichi ergaa cimaa kan qabu yoo ta'u, Israa'el Hizboollaan waraana Ameerikaa fi Iraan kamiyyuu yoo hirmaate duraaleen mootummaa Libaanos buufata xiyyaaraa Beeruut dabalatee xiyyeeffannoo Israa'el ta'uu akka danda'an Libaanos akeekkachiisuun gabaafameera. Ergaan kun waraanni bal'aan daangaa Iraan irratti akka hin dhaabbanne agarsiisa. Iraaq irraa Hizboollaan ejjennoo waraanaa Waashingten akka qophii weeraraatti balaaleffachuun lafaa fi samii Iraaq fayyadamanii Iraan haleeluuf yaaluun kamiyyuu akka sarbama abbaa biyyummaa guddaatti akka ilaalamuu fi gatii murteessaadhaan akka wal qunnamu akeekkachiisaniiru. Dabaluunis gareen Kurdoota kaaba Iraaq keessa jiran karoora waraanaa Ameerikaa akka hin tumsine akeekkachiisuun hirmaannaan akkasii guutummaa naannichaa bu'aa hamaa fi waraanaaf akka saaxilu hubachiisaniiru. Ibsi Libaanosii fi Iraaq irraa kenname walitti qabamee yoo ilaalamu, waraanni Ameerikaa fi Iraan kamiyyuu wallabdee fuula hedduu galoo galaana Pershiyaa irraa kaasee haga Meeditiraaniyaatti diriiruu danda'u kakaasuu akka danda'udha.